Video haradhaan dhufeen jira akka jaalatan akka waa xiqqoo ishee irraa bartan abdiin qaba. Nagaa keessa fayyaa keessa muti nagaa qooti. Videoon kiyya har'aa maal ilaalchisaa yoo isiniin jedhee nama amanuu yookaan immoo yeroo baay'ee jechuudha. Nuti namni nama hin amanna, nama hin filanna jechuudha. Riyaa dubartii haa ta'uu, riyaa dhiiraa haa ta'uu, abbaa manaa haa ta'uu, jaalallee dura nama filannee mitire. Nama baay'ee nama hedduutu jireenya keenya keessa seenuudhaan gaafii jaalala nu gaafachuu danda'a jechuudha. Garuu immoo nama tokko ilaallee nuti inni dirriyyeedha. Nama tokko immoo ilaallee hojii qaba. Nama tokko immoo ilaalleeti akkasitti jechuudha kan yaada mataa keenyaatti kenninu. So maalidha yeroo baay'ee immoo nama addaa gootanii jechuudha. Jaalalleen sin filattanii yookiin immoo abbaan manaa keessaan nama addaa gootaniiti jechuudha kan ilaalta. Sababni isaatis waa tokko irraa jaalattu mitire dursumaa gaafatti sixan yookiin amala isaa yookiin hojii isaa yookiin immoo gaarummaa isaa waan tokko ilaaltaniiti silaayyuu kan itti dhiyaatan jechaadha. So nama gaariidha jettaniitti dhiyaatanii nama baay'ee badaa isinitti ta'uu danda'a jechuudha. Gaafa waan akkasii uumamu gaafa sin nama gaariidha jettaniitti sixanii namni isin jaalattanii ta'utti sixanii ta'u nama badaa isinitti ta'u jechuudha. Gaafa san kan isin miidhaa guddaa geessan jechuudha. Obboleessa fira tokkoon qaba jechuudha. Fakkeenyaaf fira haadha kootiiti baay'isee na gorsa yeroo hundumaa jechuudha. Waan sin ajaa'ibu yeroo baay'ee nama yeroo namaanu jechuudha. Ani mataa kootiin shakkuun beeku gonkumayyuu hin shakku jechaadha. Laphee koo guutuudha nani amana namni waan tokko yoo naan jedhee na sobaanuu namni na amansiisee maal taateetti ati garuu nama naan jechuu ni danda'an jechaadha. Na ajaa'iba yeroo tokko amala kiyya akkana namni tokko waa'ee amala isaa haa ta'u waa'ee jireenya isaa dabarsii tokko haa ta'u gaafa natti himu jechuudha. Cal jedheetuma na amana. So baay'istanii jechuudha. Baay'istanii nama hundumarraa caccabu nama akkanaati. Nama amanu miidhaa guddaan kan irra ga'u nama amanu sababii kanaaf isiniin jedha jechuudha. Isinillee hundumti keenya irraayyuu waan adda addaa nu ga'uu danda'a baay'inaan jechuudha. So waanuma nurra ga'eerraa immoo waliif qoonna jechuudha. Wal barsiifna. Baay'inaan namatti illee kan tolu wanta dhagaanii yookiin immoo namni namatti hime tokko osoo hin taane wanta sinirra ga'e yeroo namatti himtan namni irraa barata jedhee yaada gama kiyyaan jechuudha. So gabaabumatti wanti nan isiniin jechuu barbaadu namni si filatanii namni si nama hundaa ol gootanii itti dhiyaatan tokko akka abbaa manaatti itti dhiyaatanii gaafa gonkumayyuu bakka inni maatii kooti inni jaalallee kooti inni abbaa manaa kooti wanta akkasiin irratti raawwatu wanta akkasii gonkumaa naan hin jedhu jettanii amanuu dandeessu. Nama san gaafa jaalalaa wajjin jiraattan amala akkasii isinitti argisiisu waan ta'eef namni kamiyyuu amala gaariidhaan kan nama wajjin hin jiraatu jechaadha. By the way yeroo baay'ee akkasitti yaaduu hin qabne tayyaadha. Gama kiyyaan fakkeenyaaf eebeluu nama miidhu eebeluu nama adda eebeluu amarrisaa gaariidha eebeluu noo ta'uu danda'a gaaf tokko ammaaf nama gaarii isinitti fakkaachuu danda'a akkuma isiniin jechaa jiru jechuudha. Gaafa duratti dhiyaataniif namni gaafa si wajjin jiraachuu jalqabdanii jireenya jalqabdan dhugaa isiniin jedhaan. Nama hundarra caalsifatanii qophummaa keessan irratti raaffanna jettanii gaafa isinitti siqtan akka qophummaa isinitti dhaga'amu isin gochuu danda'a. Akka isin gadditan akka isin boochan akka isin yeroo hundumaayyuu jechuudha. Maafan akkas godhe akka ofitti gadditan bakka maafan akkas godhe oduun nama akkasitti dhiyaachuu baadhee nammiidhu jedhee qayetammoo namiidha akkasiin jettas isin godha jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Namni nama miidhu yoo namni isin namanne tokko namni akka carraa wal bartanii too tasaa jechuudha. Isin miidhe innuma isinitti fakkaatu isin daftanii dagattu. Garuu yeroo dheeraadhaaf itti dhiyaatanii nambii kanaa namni kun gaariidha. Iccitiisaa dhageessanii istiriisaa nama beektan tokko nammiidhu jettanii kaatanii dhugaa isiniin jedha. Gaafa namni akkasii isin miidhu dandeechaniin dhaabbattan luka keessaniin baay'istee isinitti ulfaata jechuudha. Jireenya jibbitu. Namni sin amantan gaafa sin sobu
namni sin jaalatan gaafa sin ganu akka sin hin jaalanne gaafa sinitti himu akka sin gowwoomsaa ture gaafa baratan yeroo hundumaa gaddarsi sinitti dhaga'ama jechuudha. Inna yeroo baay'ee jechaadha. Ebelu namiidhu, ebelu nanugu, ebelu waan akkasii raawwatu baay'ee jechuudha. Gaafuma argee amantu malee gaafuma argitan amantan malee dhugaan sini jedha yeroo baay'eedhaan. No ebelu be akkana jedhe namni tokko amala nama tokko gaafa dhufee natti himu jechuudha. Nama nam beeka jedhee to amane keessi kiyya amane san amala isaa gaafa natti himanii noonni nama badaadha bar nama akkasii irratti waan akkasii raawwate namna gaafa jedhanii natti himan amman argutti nama nuun keessi kiyya kana dida jechuudha. Ni shakkuun danda'a garuu 100% hin godha waan akkasiin raawwate jedhee hin amanu jechuudha. So keessattuu shamarran jechuudha kan kanaan miidhaman dhugaa isin jedhaan dhiirri kamiyyuu dhiirri nama miidhuu jettanii yaadan nama miidhuu danda'a. Dhiirri nan gaddisiisu jettanii yaadan sin gaddisiisuu danda'a. Sin boochisuu danda'a gaafa akka sin kottee keessan inni dhaabbanne sin caccabdan. Maaliin caccabdan gaafa sin hin jedhu kottee keessantu lafee keessantu cabaa osoo hin taane lapheen keessan nama amanta tokkorraa gaafa amantee dhabdan lapheen keessan hin cabu. Dhugaa isin jedhaan. Ni gadditu ni boossu. Inna kanaadha jechuudha gabaabumatti nama nina. Eenyullee yaa ta'umaaf harmee kee hin ta'in. Harmeen kee shamarreedha garuu dhugaa isin jedha. Ofii kiyyaaf shamarree waan ta'eef shamarran akkasitti cikkaanii guddaa namarratti dibina guddaa ni raawwatu jedhee yaadu. Garuu dhiironni dhugaa rabbi eenyullee haa ta'u eenyullee jechuudha. Kana booddee moo ani eenyullee amanuu hin danda'u. Maaliif seetan nama tokko amantanii namni sin sobu jettanii tokko gaafa sin sobu namni no waan akkasiin raawwatu barinni jettanii ta'u namni gaafa ijuma keessan duratti gaafa raawwatamu gaafa argitan gadda guddaatu isinitti dhaga'amanii boochuu ni gaddisuu ni caccabdu. So dursamaadha wanti ani isiniin jechuu barbaadu. Dursuma namani nama gaafa waa'ee isaan isinitti himu namni maybe akkas ta'uu danda'a. Maybe kanaaf ta'uu danda'a. Maybe sababii sanaaf ta'uu danda'a jedhaati sammuu keessan keessa naannisaatti yaadaa malee nuyi gara nama nyaataa inni akkasii ebeloo akkasii jettanii namani na eenyullee taanaan jechuudha. Dhugaa isin jedhaan. Inna gabaabumatti viidiyoon ani har'a qabadhee isinii dhiyaate dhiirota namani nama gaariidha. Namni kun nama miidhuu hin danda'u. Namni kun nama akkanaati. Namni sin jettanii ta'u amantan isin miidhuu danda'a sababii ta'eef boodarra immoo isintu miidhama sababii ta'eef gonkumaayyuu akka nama hin amanne isin jechuun barbaada. Viidiyoo kana sheerna waliif godhaa waa isin barsiisuu danda'a sababii ta'eef naqannaaf ta'a. Isin jaalladha.